fi kabajamtoota hordoftoota Hinaantuu fi nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo hundi keessan akka nagaa taatan abdii guddaa qabna. Egaa har'a immoo walee wajjin walee mana kiyyatti affeereen jira jechuudha. Walee mana kiyya waamicha kiyya kabajjee dhufuu keetii fi guddaa tokko galatoomii noorii anaa dhufu baganatti nagaa dhufte siin jedha. Baga nagaan nu eddee galatoomi. Wayoo dhaabbata. Loon kuma horii hin jechuun jaaladha. Asumarraa illee jaalatamtoota akka biraa bakkaaf lafa adda addaa isaa baay'achuun jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftan isin. Niitoorkiin keessa dhaabee walee. Nan nagaa dubbachaa hin jiraa? Niitoorkii keessitu beeku Lakka ta'ee egaa naa dhufuu baga nagaadhaan dhuftee siin jedhee jira. Egaa har'a qophii xiqqoota akkasii qopheessee mana kiyyatti siyaame. Qophiin keenyas gaaffii deebiidha. Gaaffii deebii keenya nu waliin hordofaa, nu waliin dhaggeeffadhaa, nu waliin baradhaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa walee mee dhaggeeffattoota keenyaa fi kan duraa si beekan caala of ibsiisiin jedha gaaffiin kiyya tokkoffaan. Nagaamaa walee. Abbaan kan of ibsurraa kan namni nama ibsitu taara. Odoo ati na ibsitee anarraa gaarii ta'uu danda'a. Ergaa kaa gaafichi immoo ofitti erga jedhee ani waleen gara laafettiidha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gara laafa. Dhugaa jechuun gara laafummaan kiyya keessattuu akka badaa baay'een gara laafaadha. Mee warroonni garaa jabaatan akkasumas akka garaa jabaatan natti hima. Garaa jabaachuun barbaada beektanii. Innaa gara laafettiidha. Akka nama iyyuu baay'een gara laafaa fi maatii kiyya keessaayyuu gara laafetti waan an ta'eef jechuudha. Yaanu inni biraa immoo dafeen aarii nan qaba jechuudha. Aarii nan qaba nan aara yeroon aare san immoo yookaan boo'ee yookaan ijji ciniinu malee narraan galu jechuudha mala kiyya keessaa. Kanaadha. Ana jechuun immoo nama kamiifuu naman ta'uudha. Namni na fuulduratti rakkatee naman arguun barbaadu miti. Nama kamiyyuu oduu humna qabaadhee gargaarees natti tola. Ofii na ibsuu dandeessu hin jedha. Mee kana fakkaata. Egaa gaaffiin kiyya lammaffaanii ati maatii kee keessaa nama meeqaffaadha jedha. Ati maatii keetiif nama meeqaffaadha jechuudha. Ani nama gidduu keessatti dhaladheedha. Quxisuun koo nama sadii obbolaa sadii. Hangafni kootis sadii. Ani gidduun jira jechuudha. Ani nama gidduu jirudha. Gidduu keessatti dhaladhe. Tole gaaffii sadaffaan yeroo ijoollummaa keetii haala kamiin dabarsitee jedha. Yeroo ijoollummaa kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf haala bareedaa ta'een dabarse baay'ee naman tapha jaaladhuudha. Yeroo ijoollummaa kootii tapha keessaa tapha iddoo soorii afaan arabaatti fide tapha iddoo bishaaniitti taphachuun jaaladha. Keessattuu iddoo bishaanii deemee lafa qofforree yookaan immoo distii namni wallaaleen jiru distii cabduu fudhannee maazarii keenya jalaa dhoksinee fuunee deemnee isa keessatti dhoqqee keessaa oollee lixiidha jennee biddeenfaa ta'u waan baay'eedhaan nama taphaa ijoollee hedduu wajjin. Garuu haa ta'u ijoollee yeroo daa'imummaa kiyya an horii minaamina kana eenne taphaanan dabarse malee akka daa'imaatitti horii eegee yookaan akkasitti hin guddanne. Dandeettii bishaan daakuu qabdaa? Dandeettii bishaan daakuu hin qabu. Miti nyaatuun hin daaknu. Garuu bishaan daarii taphattaa? Bishaan daattee hin beektu jechuudha.
bishaan hin daannu hin jira bishaan xixiqqaan hin jira xixiqqaa san hin daanna garuu hin jiru qileen kan nama fudhatu sababa sanirraa laggeen gurguddootti hin deemnu laga qarsaa kan jedhamtu jira. Isa sun yeroo ganna baay'ee guutaa nama hedduutu fudhata bineensota garaagaraatiif fudhata dhugaalanni yeroo guute. Kanaaf iddoo lagaatitti maatiin nun gadhiisanitti gizee jirma roobni hin roobaa yoo roobni roobu boolla keessatti bishaan hin guutaa. Karaa karaan hin jira karaa san keessa akka dhooqaa bishaan guutaa toora sanatti taphanna yookaan immoo manuma keessatti bishaan maatii keenya jalaa dhufnee fuudhaa deemaa ittiin taphanna malee iddoo lagaa kana maatiinis nu gadhiisan sobuun waan godhu caakkadhas daldeettis waan jiruuf hin sodaanna jechuudha. Sirriidha. Karaa caakkaa yookaan bosona keessa jira waa baay'ee jira kanaaf baay'ee nama gadi dhiisan jechuudha kophaa ofii. Gaaffiin inni arfaffaan mudannoo mana barumsaa mudannoo mana barumsaa qabdaa jedha. Gaaffiin kiyyaa inni itti Mudannoo mana barumsaa keessaa ani mana barumsaatitti yeroo mana barumsaa baradhu dhugaa jechuun bakka nama hin dubbanne ture irra guddinna maalidha mana barumsaa nama baay'ee karameellaa nyaachuu jaalatudha mana barumsaatitti yeroo mana barumsaa seennu gizee maraayyuu shamara afuriidha nuti gurubbii tokkodha baay'ee bakka karameellaanii fi maskitaan afaan keenya nu bu'u barsiistuun takka hin jirti roomaan jedhamti gaaf tokko maal naan jettee kan hin daganne keessaa anchi walallaa argisnaan jette anchi fiyyal naan jedhu dhugaa fiyyaa re'oota nuun jedhu sanirraan immoo guyyaa tokkos hojii manaa hojii san osoo hojjetiin mana barumsaa deemnee barsiistuun teenya warroon hojii manaa hojjenne yaa'anii jettee gadi nu yaase isaan keessaa ani nama tokkoon ture yeroo kana nama shaniin guutu warroonni hojii manaa hojjetan irra guddinni garee hundumtuu warra hojii manaa hojjenne gola jechuudha. Inna barsiistuun tun aartee guyyaa san baay'ee aartee gizee 20 harka tokko keessa gizee 10 asiin gizee 10 asiin gizee 10 rukutamuu qabdu jechuudha. Yeroo kana ulee san rukutamuun sodaadhaan dursee tanan boo'e jechuudha. Boo'ee maaliif boocha jennaan mana dhukkubee jedheeni jennaan dhaqisinsi beetii naan jette ka'ee tanan deeme ani yeroo hin bahi naan jette san gammachuudhaan utaalatuma naallootti jedhaa sodaachaa gara sintibeetii qajeelee sintibeetii seenaan isaan akka silaa garaan nan dhukkubne achumaa ba'ee marga jira marga keessa rafee achuma maskootii yookaan foddaarra na argitii barsiistuuni ijoollee hiriyoota koonatti ergitee dhaqee ilaalii dhukkubaa jettee hiriyyaan tun dhuftee na laaltu mastaa deettee natti tolchite ishiin muudii ani golaa ba'ee hin beekti hiriyyaan tiyyaa san toliin deebi'u uluma san hin rukutamu deemi kitaaba kuufitii kootu hin galla gara manaa hin jedheeni hiriyyaan tiyyallee akkuma ani jedhetti daftara fiddee hin dhukkuba baay'ee dhukkuba dafnee gallee mana yaalaa geessinu malee maatiin arguu qaba yookaan maggaanyaan dha'uu danda'a hin beekamu jettee ishiinis daftara ishii fudhattee anis daftara lachuu hin rukutamne kaanee galle jechuudha. Isa keessaa mudannoon kiyya tokko isa kana jechuudha. Kaatee hin galtanii jechuudha guyyaa sanii hojii manaa osoo hin hojjetin deemtee hin rukutamne karaa manaa galtee jechuudha. Dhukkubsattee akka waan dhukkubsattee fakkaattee. Garuu yoo odoo manni barumsaa odoon gayyoo mana geenye maatiinis nu lolu galeetis mana hin geenye aga sa'aatiin barumsaa sun ga'utti urfataa turre ijoollee yaadaan kaanee gallee jechuudha. Manatti gallee hin baranne guyyaa sanii. Erga guyyaa saniiti garuu an hojii manaa osoo hin hojjetin mana barumsaa hin deemu kunuunsumadde. Egaa gaaffiin itti aanullee kanumaan kan wal qabatudha jechuudha. Gaaffiin itti aanu silaa maal jedhaa hojii manaa osoo hin hojjetin mana barumsaa deemtee barsiisan si rukutee yookaan si adabee beekaa jedha. Isuma kana ta'a. Dhugaa dubbachuudhaan ani mana barumsaatti rukutamu maaliif jenna nan hojjedha mudannoo guyyaa duratti himeen alatti sirriitti mana barumsaa yoon deemu noottiidha jechuudha nootti hin jiru nootti san keessaa isa tokkodhaan nootti barreessuudha
sirriitti barreessaa galgala maatiin kurraazii gaaziidhaan qo'atu warri baadiyyaa obbolaawwan kiyya hangafoonni kiyya kan baratanitu jiru. Isaan yoonan isaan biraa rafe bishaan xaafatti guutanii narratti jisse waan ta'eef sababbaa saniinan isaan wajjin taa'ee nutti kun nan hojjedhaa hojii kun nan hojjedhaa waan na dhibe immoo isaan nan gaafadha haala saniinan barachaa ture. Kanaaf hin rukutamne jechuudha. Sarmulleedha dhugaa barsiisonni Akkas jedhee jira. sarmulleedha. Inni immoo itti aanu maal jedha? Oduu durii beektaayii siin jedha. Isa beektu yookaan isa warri keessiif qoodanii tokko nuufi affeerii siin jedha. Oduu durii. Oduu durii kanas dhugaa duraan baay'een beeka. Ergambii ishee jettee waan baay'ee daggachuu eegalee jira. Mee isa tokko keessa kan yaadadhu maaliif jettanii wanni nama daggachiisu golli ormaa nama daggachiisa. Distii ormaa dhiquun ormaa qabu waan baay'ee nu daggachiisaa jira. Haa ta'uuti immoo erga yuutuubii kana baree garuu waa hedduu yaadachaa jira. Aga tokko jechuudha. Isa keessaa oduu durii keessaa abbaan koo yeroo nutti himu bara durii daldeechaa fi kanniisatu walitti firoomee jedha. Daldeechii fi kanniisni walitti oduma wajjin jiraachaa jiranuu qanii kaan kanniis diggisii diggiseet mana daldeecha hunda hiriyoota hunda isaa sayyaa daldeechi dhaqani mana kanniisaa kana jechuudha. Hin dhaqaniitti yoo nyaatan kana kanniisni damma bulbulaa kana jala gadi godhe eeba obbo kanniis akkamitti isa kana hojjette jedheen jennaani kanniisis obbo Jalduu waanuma tatta'e ababaa minaamina guree kaan udaanutti godheetuma hojjette jedheen. Obbo Jalduun illee okee jedhee dammi kun baay'eetti tole nadhii kana hojjete waan ta'eef nadhii sanii dhuganii damma kanas nyaatanii saniin galan jechuudha obbo Jaldu. Obbo Jaldus immoo akkuma baratan immoo diggisee akkuma kanniisni diggisee yaada. Kanniisotnis immoo akkasumatti diggisiisan kabajanii deeman jechuudha. Yeroo deemanii jalduun kun udaan isaa godhee ababaa godhee nyaata kana obbo kanniisa hojjete. Ammatti gadi dhiyeessita kan ofii hojjetee kuni ajaan kan nama gizmasan nama onni jedhu. Indee obbo Jaldu maal inni kun kan nutti fideen jennaan indee maarra akkuma singoota sanan damma bulbula jedhe maali kuni damma udaan kee ajaa kee nutti kennitee jedhe ani tisiisni maal akkana nutti tisiisni afaan nutti baasti achi gomma calastaa jedhe Jaldu jechuudha. Yeroo kana anatu tisiisaa anatu kanniisaa hoo jedhu kanniisni ciniina jedhe kanniisni duude akkasitti obbo Jalduu iyyisiisee jedhama. Asumarratti dhaabbata dhuma isaa dagadhe kana fakkaata. Tole galatoomii waan beektu nuuf qooduu keetii fi inni gaafini itti aanu immoo guutumaan guutitti jireenya kee keessatti mudannoo yoomiyyuu hin irraanfachuu hin dandeenye qabdaayii jedha. Guutumaan guututti mudannoo nan irraanfachuu hin dandeenye kanas gara mana barumsaatti hin deebisa. Innis maalidha yeroo mana barumsaa barannu dhugaa dubbachuudhaaf kaasii taphachuu baay'een jaaladha jechuudha. Kaasii yeroo daa'imummaa yoon taphadhu baay'een taphadha. Abbaan koo kaalsii bitee hoo galee ganama nan kaawwadha yoo jedheen argatu jechuudha. Mikinyaatuun jalaa hin fuudhee hodhee tanan boorsaa keessatti mana barumsaa deema. Garuu immoo abbaan koo jaalala naaf qabuuf irraa kan ka'e maaliif na jalaa hodhite jedhee akka ijoolleetitti nan reebu dhiisaa baqqaa jedha shuma na jalaa naaf hinaa jedha anis ijaa fi dilootii argadhee bakka nan bal'isa jechuudha waan abbaa kooti. Kanarraa kan ka'een mana barumsaa deemnee kaasii sirriitti taphannu bica uumama jechuudha. Uumama afaan hin dubbattu. Gadi fuudhee suma rukutee mucayyoo sana jechuudha. Gadi fuudhee rukutee ishiin dubbatachuu hin dandeessu. Rakkina nuti irratti wal lollisanii ishiin waan uumama hin dubbatamne boo'u malee baay'een dhagaa abbaa illee waardiyaa mana barumsaa sanii fi dhagaa abbaan illee dhufee bakka akkana jedhee aaranii
Anis yeroo san dallane ijoolleen hiriyoota kiyyaas hin jiru. Ijoolleen eessummaawwan kiyyaas hin jiru. Yeroo san immoo ijoolleen gara ta'u kan jiran garuma kiyya goranii garuu haa ta'uuti aga ammaa immoo alxaatii naatti kan jechuudha. Cibbuun hojjedha. Agaan guddadhe aga naaf gale naaf gale. Maaliif jennaan ishii waaqayyo nu qaama hir'uu uume maaf harrukkite kan jedhuu fi ammallee asii galee deemee dirqama bakka ishiin jirtutti suphee dhiifama gaafachuufan maqaa daawwattootaatiin dhiifama nan gaafadha fuuldura keessanitti mucayyoo sannan dhiyeessa jedhee yaada dhugaa hin dagadhu jechuudha. Mudannoo kana keessa kooti hin dagadhu maafa waan kana godhe jedhee agan hinni naaf gale yeroo sanii kutaa horiin baradha baay'ee xiqqoodha yeroo dhugu garuu hagan guddadhe akka waan hin taane hojjedhe immoo reef naaf galee. Kanaaf baay'ee nuti aaras ofittis gaddas yeroo baay'ee yaa rabbi dhiifama naa godhi yeroo inni irra deddeebi'ee jedhudha. Nama qaama hir'uu miidhuun gaarii miti. Ani wallaalummaatu na godhe kana hin dagadhu. Maal taate mee dura neetwoorkiitu si qabeenyatti nageessis. Eenyu Toluma mucayyoon mana gaafii tokkos yoo gaafatamte gabatee irratti kaatee barreessiti malee nama dubbatee afaan ishiitiin dubbatee dubbachuu danda'u miti jechuudha. Innaa ishii faana kaatee dosabannu kuwaas irratti ol lolle. Mucayyoon hiriyyaati yaayye sirriitti nama wajjin taphannu fi nama sirriitti wajjin guddannedha. Obboleettiin ishii immoo batalayyee hiriyyaa tokkodha. Ishee nu shamara afur gurubbii tokko kan taane keessaa obboleettiin ishee tokko turte. Inni abbaan isaanii immoo waardiyaa mana barumsaati. Ani yeroo daa'imummaa kiyyaa dhugaa nama bakka naman taphadhus naman lolus jechuudha. Kanaaf mucayyoo san narruu fuuteef garuu nan tsatsata jechuudha ammallee maaf waan kana godhe wanta sirriin hojjenne kan jedhudha jechuudha. Nama qaama hir'uu tokko miidhuun gaariin miti jechuudha. Akka gaariin taane samman bare mudannoo kana yeroo baay'ee ammas dhiifama nan gaafadha deeme yoo waaqayyo rabbiin nagaanas yoo nagalche isin fuuldura kan dhiyeessaa shiillee jedhee yaadaa jira. Egaa waa wallaalummaadha kuni beektee osoo hin ta'in wallaalummaarraa kan ka'edha. Kan kana hunda hojjettee waaqayyo dhiifama siif haa godhu siin jecha anaayyuu gara na nyaatte. Ammayyuu ana gara na nyaatte. Mee dhaggeeffattoota keenya yookaan kan nu daawwachaa jiranii fi dhaamsa qabda gaafiin keenya waan xumuramee jiru. Neetwoorkiin keenyallee har'a baay'ee gahaa miti natti fakkaate nu qabaatti nu deebisa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhiifama sin gaafanna duraan dursee sagaleen keenyallee xiraatii dhabuu danda'a. Bakka sagaleen keenya xiraatii dhabetti sammallee dhiifama sin gaafanna. Asumarraan dhaamsi ani daawwattoota keenyaaf qabu. Ani dhaamsa biraa hin qabu. Oromoo keenya walaa jabeessinu. Oromoon kuma miliyoona 60 kan immoo ol jabeessaa jiru 10,000 hin guutu. Odoo wal cinaa dhaabbannee akkuma namoota biyya biraa biyyoota gurguddatanii sanii sirriitti wal jabeessine nama dogongora qabu isaatti hima. Nama immoo karaa sirrii jirus jabeessaa odoo wajjin deemne baay'ee gaariidha. Keessattuu warroota lafaa dhufaa jiru kan warroonni gurguddatan odoo nu jabeessanii baay'ee gaariidha. Garuu rakkoon Oromoo keenya bira jiru warroonni gurguddatanii warroota xixiqqaa garagaranii ilaalanii maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee yeroon jalqaba YouTube jammarus yeroo warroota gurguddatan jira hedduminaan deema. Innaa sheer naaf godhe laayik naaf godhe jedhanii namni garagaree nama ilaalan jiru. Sheeris isaa kaffalanii odoo sheer namaa godhanii nama jabeessanis baay'eedha. Namni tokko ta'anii harka yoo qabatan bakka barbaadan ga'u jechuudha. Kanaaf Oromoo koo odoo wal guddisnee wal jabeessine jechuun asumaan asin affeera. Kana fakkaataa gaafii inni dhumaa qabu dhaamsa biraa hin qabu. Waan dhaggeeffattaniif immoo galatoomaadha. Koomentii fi yaada fi qafoo qabaattan immoo saanduqa koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaadha. Waan sirreessuu qabnu jennaa bakka dogoggorri jiru bakka rakkinni jirus immoo nutti himu nu bira dhaabbachuu hin dagatinaa isiniin jenna guddaa galatoomaa yeroo biraatiin hamma walitti